Lamaan isaanii doktariidha. Cidha godhachuudhaaf barbarree shiroo maal wanti cidha barbaachisu mana suuraa qabdii kennaniiru kaameeraa maaniidhaaf jechuudha. Suuraa maskii dura ka'uudhaaf beektumtiira isa gaafa cidha yeroo gahu torban tokkofaa hafuu suuraan hin kakka'amu isaaf istiidiyoo wayitti qabdii kennaniiru. Lamaan isaanii doktariidha isiniin jedheera. Mana bitateera, mana qaba, mana isaa argi bitate waggaa 2 haadha manaasaa kana keessatti fuudhuudhaaf baay'ee wal jaallatu. Garuu baan isaan irra gahee dhumni isaa baay'ee nama dhibachuudha. Isheenis guyyaa qabdiin kenname yookaan guyyaan cidha isaaniitiif suuraa ka'uudhaaf guyyaan qabamee qabdiin kenname sanatti uffata azanii yookaan uffata gaddaa uffattee dhaqxee suuraa kakkaatee sababni isaa hojjetaa dhumarratti even jiraachuullee dadhabdee haadha isaa bira dhaqxee jiraatte. Sababni isaa hojjettaniire waan baay'ee nama gaddisiisudha. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa fi galata Waaqaa haa ta'u. Yeroo tokko taateen tokko fiilmii fakkaata. Garuu kuni isuma dhugaa raawwate. Yakka isuma dhugaa raawwate murteen itti kennamedha jechuudha. Waan ani isinitti himu yeroo baay'ee nama nun hiriyaa keenyadha jennee jaallannee mana keenyatti amannee irratti jireenyi keenya bada lubbuun keenya illee bahaa jechuudha. Egaa akkamiree jedhaa nagaafadhaa akkasinitti himaa tokkoon cidha kun akkamitti gaddatti jijjiirame guyyaanii itti suuraa kaan suni uffata gaddaatiin hafuu hin qabu jettee suuraa kaatee akkamitti cidhi sunis hafuu hin qabu uffatuma gaddaa ofirraa baaseen uffata misirroo uffadheen cidhi sun dhufee namni nyaatee haa galuu qophiin sun hafuu hin qabu yoo inni dhabame illee akkamitti ta'e akkamitti jette. Egaa namni kun doktariidha, nama milkaa'eedha, mana bitateera, waan hundumaa qaba, konkolaataa qaba, sirriitti nama jaallatamaadha, nama ollaanii naannoon fakkeenya isa godhatudha. Akka ebeluu yoo barate yoo barsiifatan akka ebeluu akka doktar ebeluu jedhamee fakkeenya nama godhatamee fi cidha isaa kana arguudhaaf immoo namni hunduu hawwiidhaan kan eegaa jirudha jechuudha. Isa booda egaa akkuma isiniin jedhe guyyaa qabatanii waan hundumaa xumurataniiru isiniin jedheera. Namni kuni mana kana gaafa bitatee manni isaa haara'uu waan qabuu fi mana kana bira dhaabbatee kan haaromsiisaa ture hiriyaasaati. Hiriyaansaa kuni kan waliin baratanii fi kan waliin guddatan garuu barateen xumurre namni kuni hojiis hin qabu. Kanaafuu isa kanatti maxxaneetu kan inni isa bira oolu isa bira bakka oolmaasaa hundumaa isa bira dhaa jechuudha. Maallaqalleen kennaa fi bakka akkanumatti tatta'ee warra jiraatan hin jiran hojii kana kan jedhame hin qabu jechuudha. Namni kun hiriyaansaaf kan wajjin baratanii walumaan kan guddatan jechuudha. Kanaafuu adda ofirraa hin baasne doktariin kun hiriyaasaa waan ta'eef mana isaa kanallee gaafa inni haaromsiifatu mana isaa bira hamma guyyaa dhuma isaatti kan waliin ture baasii baasaa ture akka ta'utti kan sirreessisaa ture hiriyaasaa kana jechuudha. Haa ta'u malee guyyaa tokko mana sana keessatti baay'ee mana sana keessatti namni nyaata hojjetuuf mana sana qulqulleessu uffata miiccuu yeroo yeroodhaan dhufa malee achitti hin galu. Namni gargaaru namni qacarame jechuudha. Namni sun yeroo yerootti akkanuma raawwatee nyaatallee tallaajaa keessa kaa'ee fi deema. Doktariin kun yeroo hundumaa yerootti bahuu fi yerootti galu qaba hojjetaadha waan ta'eef jechuudha. Yerootti bulus yeroon isaa beekamaadha. Akkasuma kaadhimaan isaa har'a haadha manaasaa ta'uudhaaf turtee hin milkoofnellee isheenis akkanuma doktarii waan taateef yeroo qabdi jechuudha. Yeroo wal argan qabu yeroo hojiiti yeroo bulanis yeroo maal ta'anis jechuudha hojii. Garuu guyyaa sana barreesseefii ture. Isheen rafteetti. Bilbileefii ture. Isheen rafteetti. Ganama kaatee yeroo bilbiltuuf inni immoo hin jiru lubbuudhaan. Yeroo itti barreessitu lubbuudhaan hin jiru. Argitanii akkanumatti ol jala darban akkamitti jedhaga. Hiriyaansaa kuni yeroo baay'ee mana sana keessatti yeroo dabarsasin hin jenne manni kuni namni kee hin jiraatu. Doktariin sun dhufee bulee baha. Gargaartuun sun waan hojjettee mana ishiitti galti. San uffatammaa torbaniin micciti. Nyaata tallaajaa keessa keessi guyyaa guyyaadhaan hin dhuftu. Akka kana namuma kanatu mana sana keessa naanna'aa oola. Waan namni sun mana sana keessatti hojjetu doktariin kun illee hin beeku.
hin beeku jechuudha. Inni kan inni hojjetu waan hojjetu mana sana keessatti sa'aatii eeggate yeroo namni hin jirre gargaartuunis hin jirre dooktariin sunis yeroo sa'aatii inni dhufnetti waan hojjeta. Waan badaa hojjeta mana sana keessatti baay'ee. Egaa gara lubbuu dooktarii kanaatti yeroo dhufu jechuudha. Kaadhimaansaa dhuftee argiteetti. Dhuftee ilaalti hin beekti. Akka inni amala fafee garaagaraa qabu beekti. Mana sana keessa yeroo dheeraa akka inni dabarsu beekti. Booda dhuftee dhufaatii mana kana haa hir'isu. Sillee maallaqa gaafachuu haa dhaabu. Maallaqa sin kennaafi dooktarichi hin gargaara. Sillee akkas gochuu haa dhiisu. Dhufaatii mana kanaas haa hir'isu. Xiqqoo haa godhu. Bakka yennaa jettu kaadhimaa sana maaltu si ilaallataa jedheen. Borbar haadha manaa ta'uuf jirti. Manni sunu kan ishee ta'uuf jira. Maaltu si ilaallata? Maaltu si gashedhe? Dooktariin sun hin aaree akkuma isheen jette ta'uu qabadheeni hir'isi jedheeni bakka. Amaloota sirrisi, iddoo kana olmaa kee sirrisi, jireenya kee sirreessiidha. Ishee dheeroo sanaaf ishi jedhee hin bahee qulfii qaba baay'ee hin bahee garuu akkuma sana itti fufa. Nama mana sana keessa gargaaru yeroo isaan argan ittiin himiinaayyuu akka waan ani hin dhufnetti jedhee qulfii waan qabuuf itti mijarattis. Guyyaa tokko gaafa guyyaa wayii garuu maaltu ta'a seetanii waan nama gaddisiisu. Namni kuni mana sana keessatti ijoollee fidee gudeeda. Ijoollee xixiqqoo fidee gudeeda. Sanuu dhiira. Dhiira jechuudha. Kuni yakka dhugaan raawwatamee baay'ee murteen itti kennamedha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Guyyaa wayii dooktariin suni sa'aatii dura hin dhufne irratti dhufe. Maaliif akka dhufe meebii waa irraanfatee wanti isaa hin baramne inni hin jiru ka du'eera. Yeroo dhufe innis qulfii qabaa banatee ol seenu namni kuni nama waan wasaka sana ijoollee gowwamsee alaa fidee waan arge bitee bakka ijoollee karaarraa waan tokko bittee harka qabattee faana deddeemtu fidee akkana godheera. Namni kun hinnee waan arge amanuu dadhabee mataa qabate. Inni naheetu mucaa sana fuudhee baha. Booda maal godhaa hiriyaasa sanatti yeroo bilbilu hiriyaansa rafteetti. Maaliif galgala keessa sa'aatii 2 booda bultiidha waan ta'eef dooktariidha. Hospitaala dhaqxee bulti. Waanan ijaan arge amanuu hin dandeenye yeroo kaatu naa bilbileedhee barreesseeraaf. Isa booda namni hiriyaansaa kuni bahee ka'ee takka ture hin deebi'e. Dooktariin sun garuu keessaan qollofateera waan deebi'utti hin fakkaanne nahee achuma waan badutti fakkaate baduu qabas jedhee ture. Yaada isaatti kanaafuu balbala keessaan qollofatee jedhameetu yaadame. Booda namni kun deebi'ee dhufee balbalatti reebee bansiifata. Booda lolliin ka'uure akkamitti akkas gootaa yeroo sana naasuudhaan mucaa fuudhee bahee amma lolli hin ba'u akkamitti akkas gootaa maalii bakka wallolu hin dhufu lola guddaatu uumame. Namni kuni hiriyaan kuni dooktarii kana akka mallee wawwaraane baay'ee wawwaraane jechuudha. Kuufee amma of wallaalutti amma inni lafa gahutti maal godheetu biraa deeme. Namni kun ilaala sa'aatiin isaa hin beekamu yeroo sana sa'aatii 12 hin taane hin dhiine yeroo sana kan akkas ta'e mana sana keessatti kufee amma bari'utti halkan sana guutuu meebii osoo qaqqabameera ta'e lubbuun isaa hin hafaa laata jedhamee erga qorannoo sana booda erga namni kanatti murtaa'ee namni kun ajjeesuun baramee booda kan dubbatamedha. Silaa namni qaqqabee fi waan hafuu laata halkan guutuu dhiigaa bulee meebii dhiigni keessaa dhumee du'ee laata kan jedhudha jechuudha. Booda dooktariin kun akkanatti bulee du'ee bulee ganama isaa jechuudha. To'achiin gahiini hiriyaansaa suni kaadhimaansaa yeroo hojiidhaaf hirribaa kaatu sa'aatii 2 booda hin bilbilteef bilbilliin ka'u miseejii barreessite humtuu hin jiru. Maal gootiree amma maan isheen yeroo isaatti dhufuu waan hin dandeenyeef hojii seenti waan ta'eef galgaladhas waan ta'eef bari'uu qabatte bakka inni sirra fetaa jetteetu yeroo ma arge naaf adeemsotte gara hojii ishii deemte. Seente haati immoo ganama keessaa sa'aatii 1 walakkaatti beellama qabu ilma isaanii dooktarii faana ija dhukkuba waan ta'eef iddoo ijaa geessa hospitaala ija laalchisu ija yaalchisu deema waan ta'eef beellama qabu. Yaani mucaan kun dooktariin kun hin barfatu beekamaadha nama sirriitti hojii isaatti iyyuu sa'aatiin barfanne waan ta'eef qophaa'anii sa'aatii 1 walakkaatti cireellee mana isaaniitti qopheessanii isa eegaa jiru. Sa'aatii 1 walakkaa ta'e hin jiru 2 ta'e hin jiru sa'aatii 2:20 yeroo ta'u ollaa sanatti bilbilani.
manni sun erga bitame waggaa 2 isiniin jedheera. Mana sana haatisaa yeroo baay'ee dhaqanii faana turuu faana simbuluu achitti waan hundumaa qopheessuus barbaree waan maal amma immoo cidhaafuu kan jedhu achitti waan yeroo baay'ee deddeebi'aniif ollaa sana faana illee sirriitti wal baran naannoo sana faana wal baraniiru mana isaaniirraallee fagoodha akkasii hin jedhamu. Dhiyeenya qaba. Ollaa bilbilanii yeroo ilaalanii ollaanii akka inni mana keetti kufee jiru arge. Booda maal godhure naannoon sun poolisiitti bilbilanii poolisiin qaqqabe isa booda haatis dhagahanii kaadhimaanis dhagahan already hin du'e. Doktariin biyyaaf bu'aa ta'e lubbuu namoota baay'ee waaqa gaditti kan qaqqabu doktariidha. Doktariin kun akkuma bakka bilaasha wayii tola wayiitti du'e jechuudha. Nama waan hin taanedha. Booda misirroon kun maal gooti suuraa sana uffata gaddaa sana uffattee dhaqxee mana suuraa guyyaa sana ka'uun qabattee suuraa kaatee qobaadhuma ishii gaafa cidhaa hafuu hin qabu cidni hafuu hin qabu abadan jettee bakka akka taatu wallaaltee jechuudha. Baay'ee gadda guddaa keessa galtee cidha sana ta'uu qaba namni dhagee hunduu dhufuu qaba. Anis taa'ee qofaa koo akka nama heerumeetti ta'uun qaba. Baay'ee ajaa'iba bardhugaan siniin jedhanna. Akkanatti namni baay'een illee bakka maal goona ishees dhabuurradhani baay'ee isheen doktariidha. Doktariidha bara. Akkanuma miti. Doktarii jechuun gatiin doktarii baay'ee gatiin hojjetaa mafayyaayyu baay'ee gatiin isaanii qaaliidha. Maaliif seetan beektaa? Yeroo baay'ee hir'ina nuun amma fakkeenya hir'ina yaalii, hir'ina doktarii, hir'ina maalii qaba biyyi keenya keessa. Hir'ina doktarootaallee baay'ee qaba. Hundi doktariin qabu ka. Fakkeenyaaf doktarii koo teessee eeggatta. Bilbilamee faa dhufa. Biizii ta'a. Baay'ee jechuudha wal hin ga'u doktariin jechuudha. Kanaaf hir'ina doktarii qabna. Kanaaf doktariin illee akka addaatti kunuunsamuu qaba. Silaa jechuudha. Bakka namnis ishee faana ta'ee gargaaree waan isheen jette haa raawwatu bakka yoo itti tola ta'e jedhanii cidha sana illee ta'e namni guyyaa sana dhufee isheenis uffata gaddaa dhistee uffata misirrootiin qofaa ishee teessee iddoo inni taa'u qofaa ta'ee bakka akkuma cidhaa fakkeessuudhaaf akkas ta'e guyyaan sun darbee ofiishii qofaa iddoo jiraattu mana ishee keessa jiraachuu dadhabdee haadha isaa faana dhuftee jiraachuu jalqabde. Garmalee cabde jechuudha. Haamilee ishee garmalee haatillee akkanuma. Akkanatti nama ati kan koo itti hiriyaa koo jettee mana keetti gashitu. Hammam akka inni lubbuu kee balleessu kana sitti muuf barbaayisa wayi. Nama kana sinitti muufi malee amma kun ta'ee darbeera humaa hin garagalu bar hin deebi'u as garuu waan ta'urra hin barata namni hafe. Namni hafe hin baraarama jechuudha dhugaan sini ani garuu baay'een gadde. Waan akkasii fiilmii fakkaata. Diraamaa wayii waan hojjetame fakkaata. Garuu yakkuma dhugaadhaan raawwatamee murteen itti kennamedha kun. Nama ati amanattee namatti jireenya kee keessa gashite. Hiriyaadha jettee maaliyyuu jettee nama tokko ofitti aansite gaafa wayii maal tokko malee gara laafina tokko malee lubbuu kee balleessee deema. Namni kun nama meeqa balleesse seetan? Kaadhima, haadha, maatii, akkasuma uummata inni tajaajilu nama baay'ee jaallatama hojii isaa kabaju. Namoonni baay'een illee cidha isaa arguu barbaanna jedhanii warra eegan. Nama kana hundumaatu itti miidhame. Kanaaf namni tokko jireenya ofii keessa gaafa galu nama sana irratti of gatuun hin ta'u. Jireenya kee dabarsitee itti kennuun hin ta'u. Mana keetti kennuun hin ta'u. Amanuun hin ta'u jechuudha bakka. Iddoo ati hin jirretti namni sun maal akka godhu hin beektu mana keetti. Bakka ati hin jirre nama sana ol galfattee waan inni raawwataa oolu hin beektu waan ta'eef overii hin ta'u jechuudha. Nama baay'ee siireesii ta'anii sirriitti ilaaluun gaariidha. Nama si faana jiraatu bakka sarchii gochuun shakkuun shakkuun bakka itti yayyaaduun maal fa'aa godha laata akkamidha. Namni na faana jiraatu kana alammoo halaalatti fagootti jechuudha malee siirees dhugaa waaqaa akkuma salphaatti namni hamma kana haatitti dadhabdee hamma kana doktarii barsiisuu jechuun waggaa meeqa ta'e waggaa 7 rifeensa amma isaaniirraa dhumuu ijji isaanii dadhabee aayigilaasii kaawwatanii hamma bahanitti baratanii doktaroonni baay'een jechuudha aayigilaasii fayyadamu maaliif umurii isaanii ga'ee miti
baay'ina barumsaa fi waraqaa ilaalu umurii isaanii rifeensirraa uumee muluufaa ta'anii ba'uchi keessa. Kana uummanni kan tajaajilamuu qabu biyyoo nyaachisee namni tokko namni faayidaa hin qabne. Inni akkasiin isiniin jedhanii wayis warraa barattu jedhanii isinii qopheessee galatoomaa.